Haay akkam jirtu dhageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isiniifaa ta'u jecha jirtu fayyaa keessanii nagumaa ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoo kana keessatti ergan biyya galee ji'a tokko fixee ji'a lammaffaa qabadhee tan jira. Garuu immoo haala jireenya koo tokko viidiyoo isinii waraabne jechuudha. Innis egaa yeroo Itoophiyaa galtanii wantoota hedduutu biizii nama godha. Maatii dubbisuun jira. Akkasumallee yeroo mana haaraa tokkotti immoo galtanii maatiin illee isin dubbisuutu jira. Keessummaan isinitti baay'ata. Kanumaan wal qabatee jechuudha. Haala jireenya kootii viidiyoo isinii hin waraabne jechuudha. Har'a immoo viidiyoo xiqqoo tokko viidiyoo baay'ee namatti toltu isin biraan ga'uutti jira. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota koo. Har'a viidiyoo kana keessatti haala jireenya koo mana koo maal akka fakkaatu viidiyoo isinii waraaba jechuudha. Innis egaa galanni waaqayyoof haa ta'u mana koo xumuradhee tanani kan inni biyya Arabaarraa galee egaa ulaagaa fooqillee ta'uu baatu jechuudha. Mana ulaagaa isaa guuttatee jedhama Itoophiyaa keessatti. Egaa galanni waaqayyoof haa ta'u kan nama milkeessus waaqayyoodha. Haala hundumaa keessatti waaqayyoon na milkeessee dadhabbii waggaa hedduu fiixannaa baasee kunoo mana koo keessan jira gibbii koo keessan fataa zanaa jedhee jira jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti bakki kunillee qotamee jira jechuudha. Dhagaan nam'ee jira. Bakka kana immoo jechuudha hojii wayii hojjechiisutti jira jechuudha. Kanaaf akkatti gibbiin keessi qotame. Egaa hordoftoota koo har'a immoo jechuudha manni koo maal akka fakkaatu alli isaa maal akka fakkaatu akkasuma kushiinanii bishaanii shintibeetinii manni koo keessi maal akka fakkaatu sirriitti isinitti hima jechuudha. Egaa biyya Arabaa turaniif miti ta'aniifis miti. Haala hundumaa keessatti waa'ee jireenyaa biyya Arabaa jiraatanii gaafa Itoophiyaatti galanii kan nama milkeessu waaqayyoodha jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa keessa eddan dhufee ji'a tokko fixee lammaffaa qabadhe. Garuu andi jedhee gaafin biyya Arabaarraa galus manuma kootti galee mana kiraas miti akkasumallee maatii biras hin teenye jechuudha. Manuma kootti kan meeshaa koo hundayyuu waanan biyya Arabaarraa qabadhee dhufee manuma kootti galchetani kan mana kootti seene jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo gatii dadhabbii ofii arganii baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Waan salphaa miti. Kanaaf egaa hordoftoota koo har'a mee allisaa kana fakkaata jechuudha. Allisaa kana fakkaata gibbii keessatti jechuudha. Dhagaa baay'eetu jira akkasuma mukoota baay'eetu jira. Waan biraa hojjechiisaa waan hin jiruufi kanallee hin qulqulleessinee isiniin jechuufini. Egaa hordoftoota kiyyaa bishaanillee qaata kanan galfadhe jechuudha. Otoo biyya Arabaarraa ufiniidha kan inni galfadhe jechuudha. Tureera bishaanillee kanan galfadhe. Akkasumallee asiin balballi kun shintibeetidha. Asiin bishaani jechuudha. Akkasumallee egaa waa baay'eetu jira gibbii kana keessaa kushiinaallee nan qabaa haala kana fakkaatuni. Kushiina fi shintibeetii wal qabsiisen hojjedhe jechuudha. Haala kana fakkaatuniin hojjedhee ergan dhufeen hojjedhe kushiinadhaa fi shintibeetii. Akkuma argaa jirtanii gibbii keessatti dhagaa baay'ee tafe jechuudha. Yeroo mana hojjetanii gibbiin keessillee baay'ee isaa hin qulqulloofne garuu hojii biraas asitti fakkeenyaaf ijaarsa biraa waanan jalqabeefi yeroo ijaarsa sana xumuree dhagaa kana amma akka ijaarsi sun amma akka fixu karakasiin kunillee baay'ee irraa hafe karakasii kanallee dhagaa kanallee ijaarsa kunoo ijaaraa jiran kanatti yeroo ittiin hojjetanii ammarraa hafe ilaalee gibbii koo keessa qulqulleessa jedheetan dhagaa kanallee asumatti dhiisee jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aallee bishaan dhabeetani jechuudha. Bishaan badee jira. Kanaaf hojii addaan kutan jechuudha warri hojjetanii. Guyyaa kaleessaa garuu hojjetaa turanii dhagaa kanallee isaantu caccabsee isiniin jedha. Egaa allisaa akkuma argitanii kana fakkaata. Xiqqoo dhagoonni lafa irra nam'anii waan jiraniifi baay'ee isaa qulqullina hin qabu. Yeroo isaan hojjetanii xumuranii kana hundumaa dhagaa inuma xumuru jedhee yaada. Yoollee dhagaan irraa hafee waan irraa hafe kana hundumaa gurguruullee nan danda'a isiniin jedha.
Amma immoo egaa hordoftoota kiyya manni keessi hoo maal fakkaata kan jedhu mee walumaan seennee haa ilaallu hordoftoota kiyyaa. Mana keessa seeneen jira jechuudha. Manni koo keessi kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtanii hordoftootaa fi kabajamtoota koo kunoo akki argaa jirtanii bakki kuni bakka bunaati jechuudha. Bakki kun bakka bunaati. Bakki kun immoo bakka firiijii bakka biifeen taa'u. Akkasumallee bakki kunillee asii maashina uffataati kan inni godhe jechuudha. Balbala bukkee waan ta'eef maashina uffataa godhe. Akkasumallee hordoftoota kiyyaa bakki kun immoo bakka namni nyaata itti fayyadamu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Teessoo kanallee ergan biyya Arabaatii dhufeen hojjechiise jechuudha. Duraan hin hojjechiisne. Egaa kana fakkaata. Akkasumallee barreen guddaa maggaarrajaan isaa kana fakkaata jechuudha hordoftoota koo. Gamanatti immoo yoo darbitanii bakka soofati jechuudha. Bakki sun bakka soofati. Haala kanaan jira jechuudha manni koo. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadeen jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee wanti hunduyyuu akka yaadan olitti naaf ta'ee argame. Baay'ee gammadeera jechuudha hordoftoota kiyyaa. Bakki isin agarsiisaa jiru immoo bakka tiiviiti jechuudha. Bakki tiivii kuni kana fakkaata jechuudha. Egaa kana keessatti egaa Waaqayyoon haala hundumaa keessatti dadhabbiin ofii otoo hin qisaasayin jechuudha. Haala hundumaa keessatti Waaqayyoon nama gargaaruu isaati. Waaqayyoon immoo yoo nama gargaaree waanummaan hin danda'amne tokko hin jiru. Wanti hunduu hin danda'ama karaa Waaqayyootiin isiniin jedha. Isinillee jabaadhaa dadhabbii keessan hojiirra oolchaa. Isiniin jedha egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon naa galchuu didee koornisii mana kiyyaallee saalooniin kana fakkaata. Garuu guutuusaa viidiyoon hin jallataa naa galchuu didee. Egaa hordoftoota kiyyaa kan biraa immoo kichinii keessa hin seenu jechuudha. Wayne. Kutaan inni kun immoo kichiniidha. Kichinii keessa isaa hin seenu maaliif jennaani simmintoo ittiin hojii hojjedhu bitee achi keessa galchee waan hin jiruufi achi keessa xiqqoo hin sirreessinee hin seenu yeroo biraa garuu seenee wantoota tokko tokko meeshaan achi keessatti hojjetadhellee wantoota tokko tokko isiniin agarsiisa. Bakki argaa jirtan kuni kichin kaabineetii tokko qofa kan hojjechiisu of keessaa qaba. Sanaan alatti simmintoon keessa godhee bokkaan itti na jalaa rooba jedhee otoon kushiinaan ijaarin dura simmintoo wayii bitee achi keessa godhe. Kanaaf isin agarsiisu isiniin jedha. Amma immoo kilaasii ciisicha keenyaa maal akka fakkaatu isin agarsiisu jechuudha. Kilaasiin ciisicha keenyaa kana fakkaata. Haala kana fakkaatuun jechuudha. Algaan keenyas meetir kaamsadha kana fakkaata. Akkasuma viidiyoo kana keessatti namoonni algaa akkanaallee ajajachuu barbaadan dubbisuu hin dandeessu isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan immoo kuni qumsaaxinii uffata kiyyaati jechuudha. Akkuma argaa jirtan gidduun isaa mastaawutii garanni isaa noormaalii jechuudha. Qilxiffi kan jetti baay'ee des nama jedha. Meetir kasabaadha jechuudha. Qumsaaxiniin kun meetir kasabaadha. Haala kana fakkaatu shaantaa kiyyaallee ammaaf achumarra goggodhe jechuudhaani. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya kana fakkaata manni kiyya keessi yeroo biraa uumamu tokko tokko irra butee isinii waraabe maaliif jennaani dhiqaa walirra waan jiruufi meeshaalee sana hundayyuu sisirreessee yeroon boodetti kilaasii kichinillee maal akka fakkaatu waan tokko tokko kan inni irra bubbutee waraabe kana siraatan isinii waraabuu nan danda'a jechuudha. Ammaaf garuu haala jireenya kootii isin agarsiisuu barbaadanii akkuma immoo argaa jirtan keessummaa wayyan manarraa yaa'ee kana bakka sirreessinee viidiyoo bakka hordoftoota kootiif waraabu malee kan jedhutu na kakaasee isiniin jedha kana fakkaata. Egaa mee astaayitii yookiin yaada jedhama mitiire astaayitii yookiin yaada naaf kenna.